bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu. Abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti jibbu. Abaa'uun gaachana keenya. Qabadheen sittimaa oduu waliin Anjamaa Xaahiri. Oduu keenya jalqabaatiin labsii yeroo ariifachiisaa naannoo Amaaraatti labsame naannolee biyyattii rakkoo nageenyaa qaban birootti ce'uu akka malu hoogganaan tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa biyyattii Tamasgeen Xurunaa beeksise. Hokkoraa guyyoota dura naannoo Amaaraatti jalqabee walqabatee labsii muddamaa labsamee ture naannolee biyyattii birootti ce'uu malaa jedhame. Labsii yeroo ariifachiisaa mana maree ministeerotaa labsame baatiiwwan ja'an dhufaniif hojiirra kan oolu ta'uu ministeerri haqaa Geediyoon Ximaatewos miidiyaaleef ibsa erga laatanii booda tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyattii labsii kun naannolee nageenyaa rakkoo nageenyaa qaban biraatti babal'achuu akka malu beeksisan. Ibsa isaanii keessatti naannoo Amaaraatti sochiin seera ala taasifamu sochii dinagdee fi hawaasummaa biyyattii sadarkaa olaanaan danquu erga eeraa turanii booda labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti hojiirra ooluu eegale kun rakkoo nageenyaa akka kanaa naannolee biyyattii biroo keessatti kan mul'atu yoo ta'e hojiirra ooluu akka malu akeekkachiisan. Naannichatti sochii seeraan alaa hidhannoon deeggarame taasifamaa jiru to'achuuf labsii yeroo muddamaa labsamee ture hojiitti hiikamaa jira kan jedhan hoogganaan tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa biyyattii Tamasgeen Xurunaa hanga hojiin seera kabachiisuu bakka itti deebi'utti qaamolee nageenyaa biyyattii waliin hojiirra oolmaa labsichaa irratti xiyyeeffannaan akka hojjetan ifoomsan. Sababa kanaan wal qabatee naannicha sirna seera kabachiisuu idilee to'achuun rakkisaa ta'uu kan himan hoogganaan tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kun mootummaan federaalaa fi qaamonni nageenyaa waliin ta'uun hojii seera kabachiisuu irratti xiyyeeffannaan akka hojjetan ta'uu dubbatan. Bu'uuruma kanaan nageenyaa fi tasgabbii uummata naannichaa eeguuf labsii yeroo ariifachiisaa labsuun barbaachisaa ta'e argamu seeran. Labsichi labsii yeroo ariifachiisaa lakkoofsa jaamuraa 2015 jedhamee kan waamamu yoo ta'u naannoo Amaaraatti kallattimaan hojiirra ooluu kan eegalee fi sadarkaa biyyattii haalonni nageenyaa biyyattii balarra buusan yoo mul'atan naannawaa biyyattii kamittuu hojiirra ooluu akka malu eeraniiti jiru. Hojiirra oolmaa labsichaatiif qajeelchi waliigala labsii yeroo ariifachiisaa Tamasgeen Xurunaatiin kan durfamu yoo ta'u itti waamni isaa immoo muummee ministeera Itoophiyaa ta'utu gabaafame. Oduu keenya lammataatiin ummanni Oromoo garee finxaalii sirna durii leellisuu fi Oromiyaa gara waraana haaraatti galchuu barbaadan waloon akka dura dhaabatan hayyoonni Oromoo gaafatan. Ummanni Oromoo finxaalii naannoo Amaaraa maqaa fannootiin Oromummaa fi Oromiyaa yeroo barbaadan irree tokkoon dura dhaabbachuun hawwii isaanii akka hongessan dhaamaniitti jiru. Naannoo Amaaraatti hokkoraa fi jeequmsa garee finxaalii fannoo fi Amaaraan maqaa aangoo biyyattii dhuunfanna jedhuun geggeeffamaa ture naannicha gara jeequmsa hamaa fi badii lubbuutti kan geesse yoo ta'u akkuma kanaan dura duula Oromoo fi Oromiyaa irratti banuuf carraaqaa turaniif ummanni Oromoo waloon dhaabbatee badii qabu maluu akka hambisu hayyootaa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa gaafachuu irratti argamu. Maddi hundee jeequmsa finxaalii naannoo Amaaraa weerara Oromiyaa fi jibba Oromummaati kan jedhan hayyoonni Oromoo yaada isaanii qodaa turan. Oromoon garaagarummaa yaadaa fi siyaasaa adda addaa yoo qabaates yaalii fi sochii gareelee kanneen waloon dura dhaabbachuun dhimma filannoo barbaadu ta'uu akka hin qabne dhaaman. Jijjiirama qabsoo qeerroo fi uummata Oromoo booda sirnoonni akka duriitti lammiilee biyyattii dhiitanii bulchuu fi qabeenya biyyattii saamuu barbaadan halkanii guyyaa qabsoo hadhaawaa gochaa kan jiran yoo ta'u sochii taasisaa turanis daangaalee naannoo Oromiyaa fi sabootaatti ce'uun lubbuu hedduu mancaasuun saamicha lafaa bal'aa fi qabeenyaa raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Hokkora marsaalee hedduu raawwataniin qondaalota naannoo Amaaraa dabalatee lubbuun lammiilee biyyattii guutuu biyyattii keessatti gareelee kanneen hobbafamaa kan ture yoo ta'u jeequmsa marsaa kanaa duulaa gara Finfinneetti jedhuun lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan cimaan qaqqabeeti jira. Hayyoonni Oromoos fedhii fi sochii isaanii bal'inaan erga ibsanii booda mootummaan olaantummaa seeraa hojiirra oolchuun gareelee jibba leellisan kana irratti tarkaanfii barsiisaa akka fudhatu yoo gaafatan uummanni Oromoo ammoo waloon dhaabbatee waan dhufu malu kamuufuu akka of qopheessu dhaaman. Oduu keenya biraa baargamaatiin feestivaaliin hambaalee aadaa biyyoota addunyaa adda addaa kaaba Ameerikaa biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton irratti gaggeeffamaa jiru kan biyyoota 86 ol hirmaachise irratti Oromoonni agarsiisa aadaa uffataa fi shubbisaatiin sadarkaa lammaffaan waltajjicha to'achuu irratti argamu jedhame. Waggaa 50ffaa hirmaachisaa kan jiruu fi biyyoota 86 ol kan of keessatti hammate feestivaaliin Heritage agarsiisa hambaalee aadaa biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton agarsiisa aadaa Oromootiin sadarkaa lammaffaa irratti akka argamu hirmaattonni waltajjichaa BBS'tti himan. Waggoota dheeraaf Oromoonni sagantaa kana irratti akka hin hirmaanne dhiibbaan adda addaa qaamolee jibba Oromummaa qabaniin gaggeeffamaa turuu kan eeran qindeessitoonni sagantichaa sirna agarsiisa aadaa Oromoo qabsoo jabduu booda bara darbee 2022 eeyyama hirmaannaa argachuun bara 2023 marsaa lammaffaaf sagantichaa irratti hirmaachuun yeroo xinnoo kanatti injifannoo kana akka galmeessan ibsan. Feestivaaliin Heritage hambaalee kun bara kana waggaa 50ffaa isaa kabajataa kan jiru yoo ta'u Oromoon waltajjii kana irratti erga hirmaachuu jalqabe barri kun waggaa lammaffaadha jedhan hirmaattonni saganticha kabajuuf Ameerikaa fi kutaalee Kanaadaa adda addaa irraa walitti qabaman. Guyyaa agarsiisa aadaa fi duudhaa biyyoota addunyaa kana irratti uummanni Oromoo biyyoota adda addaa irraa dhufuun kan irratti hirmaatan yoo ta'u aadaa fi duudhaaleen Oromiyaa waltajjii irratti bifa ho'aa ta'een agarsiisaa turaniiti jiru. Uummanni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoonni waltajjii biyyoonni addunyaa gurguddoon 86 ol irratti hirmaatuun aadaa duudhaa fi hambaalee isaanii itti agarsiisaa turan irratti hirmaachuuf carraa argachuu qofa osoo hin taane olaantummaan gara xumuraatti fiduu danda'eeti jira.
agarsiisa aadaa marsaa lammaffaaf Oromoonni hiree argatanii irratti hirmaataa jiran kanaanis haalli uffannaa aadaa Oromoo sirna nyaataa shubbisaa fi duudhaalee Oromoo hirmaattota feestivaalii fi abbootii murtii feestivaalichaatiin hedduu jaalatamuu kan ibsan hirmaattonni sagantichaa BBS fi adalaatan agarsiisni uffata aadaa godinaalee Oromiyaa gosoonni nyaata aadaa fi shubbisaa waltajjichatti faaya addaa uffisee gara xumuraatti deemuu irratti argamu jedhan. Irreetiin feestivaal agarsiisa biyyoota addunyaa kunis guyyaa boruu kan xumurame yoo ta'u sadarkaa waliigalaa guyyaa boruutiin Oromoon sadarkaa tokkoffaan saganticha goolabuu malus jedhame. Oduu keenya biraa baargamaatiin yakkamaan lammii Xaaliyaanii waggoota barbaadamaa ture osoo kubbaa miilaa akkaan jaalatu daawwatu suuraan isaa mul'ate to'annaa seeraa jala oolee jedhame. Vincenzo Laporta ga'eessa ganna 60 yakkaan barbaadamaa ture osoo kilaba deeggaruu ilaalu suuraa isaa iskiriinii irratti mul'ateen to'atamuun dhagahame. Vincenzo Laporta garee Kaamoraa Xaaliyaanii magaalaa Neepils keessatti mandheeffatee yakka raawwatu waliin hidhata cimaa qaba jedhamee barbaadamaa ergaa ture booda suuraa tamsaasa garee kubbaa miilaa inni jaalatu biyya Giriikii irraa argameen to'annaa humnoota nageenyaa biyyattii jala ooleetii jira jedhame. Yakkamaan kunis garee kubbaa miilaa Naapooliif jaalala cimaa qabaachuun kan himamu yakkaan himatamee waggoota 11f poolisii Xaaliyaaniin barbaadamaa ergaa ture turtii waggoota dheeraa booda tamsaasa kallattii biyya Giriik irraa darbaa tureen qaamonni nageenyaa biyya Xaaliyaanii Giriik jiraachuu isaa kan mirkaneeffatan yoo ta'u kallattimaan deeggarsa qaamolee nageenyaa biyya Giriik gaafachuun osoo motoraan daandii dheeraa imalaa jiru akka to'atan ibsii miidiyaalee Xaaliyaan irraa darbaa ture mirkaneesseeti jira. Naapooliin kilaba kubbaa miilaa yakkamaan kun hedduu jaalatu akka ta'e kan ibsamu waggoota 33 booda kilabichi liigii biyyattii irratti injifannoo argachuu wal qabatee gammachuu waancaa kaasuu kilabii inni jaalatu irratti deeggartoota kilabichaa waliin qoodachaa osoo jiru odeeffannoo tamsaasa kallattii irraa argameen humnoota nageenyaatiin to'atame. Jaalalli inni ispoortiif qabus harka poolisii jalaa isa oolchuu hin dandeenye jedhu poolisoonni Jarman. Jaalalli Naapoolii fi kubbaa miilaatiif qabu yakkamummaa isaa aguguu hin dandeenyes jedhan. Poolisoonni magaalaa Naapoolii Vincenzo Laporta to'atan. Laportaan garee yakkamtoota jedhee mootummaan farrajuu Kaamoraa jedhamu waliin hariiroo qabaachuu fi tajaajila deeggarsaa taaksii laachaa fi ture jedhamuun himatamee waggoota 11 Giriik keessatti of dhoksaa kan ture. Namni kun suuraa isaa biyya Giriik keessatti argameen kan to'atame yoo mootummaa Xaaliyaaniitti dabarfamee kenname waggoota 14 fi ji'oota 4 hidhatti darbatamas jedhame. Oduu keenya waraanaa biyya alaa biraatiin boombiin Raashiyaa irraa dhukaafame kaaba baha Yuukireen keessatti wiirtuu dhiigni itti raabsamu rukutee lubbuu nama galaafachuu fi namoota hedduu madeessuu pirezidaantii Yuukireen Vilaadimeer Zelenskiin himan. Pirezidaantii Yuukireen boombiin Raashiyaan dhukaastee wiirtuu kuusaa dhiigaa na jalaa rukutte lubbuu hedduu balleessuun hedduu na jalaa madeessa jechuun mootummaa Raashiyaa Vilaadimeer Puutiniin himatan. Raashiyaa fi Yuukireen waraanaa waggoota lama lakkoofsaa jiruun miidhaawwan lubbuu fi qabeenyaa gurguddaa kan walirraan gahan sanbata halkan hawaasa Kuupaaniyaaskii naannoo Kaarvik jiraatan irratti haleellaan kun raawwatame jedhame. Pirezidaantiin Vilaadimeer Zelenskiin akka jiranitti lubbuu baraartonni abidda ka'ee dhaamsuu jaalaa akka jiranis ibsan. Zelenskiin itti dabaluun shororkeessitoota injifachuun nama jireenyaaf iddoo guddaa kennu hundaaf kabaja jedhan. Raashiyaan garuu haleellaa qaqqabee jedhame kana irratti hangammaa ibsi kennite tokko illee hin turre. Pirezidaantiin Yuukireen Zelenskiin miidiyaa hawaasummaa irratti namoota yakka kana raawwatan bineeyyii waan jiraachuuf barbaadan hunda balleessuuf dhaama'an jechuun ibsan. Yakki waraanaa marsaa kanaa kun qofti waa'ee weerara Raashiyaa akkan kan ibsudhas jedhan. Haleellaa kanaan namoonni meeqa akka du'anii fi madaa'aniin ibsamne. Raashiyaan kanaan dura himannaa yakka waraanaa yookiin namoota nagaa irratti xiyyeeffatte jedhame hunda haalteeti jirti. Magaalaan Kuupaaniyaaskii fi naannoon ishee gurraandhala 22 akkuma Mooskoon Yuukireen weerarteen loltoota Raashiyaatiin to'atamteeti turte. Naannoon kun fulbaana darbee haleellaa saffisaa Yuukireen deebistee eegalteen humnoota Raashiyaa irraa bilisa baate jedhame. Pirezidaantii Yuukireen akka ibsanitti sanbata darbe Raashiyaan addatti haleellaa misaa'ilaa kan raawwatte dhaabbata meeshaalee balalii oomishu Motorsiich jedhamu kan naannoo dhiya biyyattiitti argamu irratti akka xiyyeeffatame dubbata. Haleellaan kunis kan qaqqabe Yuukireen bidiruu hadiidaa Raashiyaa kan hojjettoota 11 of keessaa qabu galaana gurraacha keessatti rukutte jechuun oduun faca'aa erga ture booda ta'uunis barameeti jira.